irreechaa dhimmoota sa'aatii kanatti qabannee dhiyaanne keessaa kan jalqabe ilaallu waa'ee abbaa malkaa hora arsadii yoo ta'u dhimmi lammaffaa irratti ilaallu immoo Dr. Tedros Adhanom dhibee COVID-19 kan qabaman Tiraampiif erga sinaamaaruu dhaammatanii jiru. Dhumarratti dubartiin Chaayinaa tamsaasa kallattii irra osoo jirtu ibiddaan gubattee duute kan jedhudha. Nu hordofaa nu duukaa bu'aa. Akkasuma warri haarawaa taatan immoo chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu fi mallattoo bilbilaa tuquu hin dagatinaa. Warri maamila keenya taatan koomentii nu barreessuuf akkasuma laayik gochuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Haga dhumaatti nu hordofaa. Namni callisee abbaa malkaa ta'uu hin danda'u jedha abbaan malkaa hora arsadii. Abbaan malkaa ta'uun sanyiidhaan deema, gosaan deema jedha foolleen Roobalee Alamaayyoo Baalchaa. Abbaan malkaa nama kabaja ayyaana irreechaa keessatti gahee olaanaa qabudha. Abbaan malkaa ayyaana irreechaa gahuu isaatiin dura malkaa bu'ee, malkaa haxara, malkaa saaqees ni eebbisa. Guyyaa ayyaana irreechaas abbaan malkaa hunda dursa eebbisa. Sana booda abbootiin gadaa akkaataa duraa duuba isaaniitiin eebbisanii irreeffatama. Maanguddoon umurii waggaa 72 obbo Taaddasaa Mul'ataa Tasammaa abbaa malkaa hora arsadiiti. Abbaa malkaa ta'uu kan hin danda'e akkaataa bulloo jiloo irraa dhalootatti darbaa dhufeen anis akaakayyuu koo Tasammaa Siidaa irraa imaanaadhaan fudhadhee jedhu. Malkaan arsadii kan Ada'ichaati. Ada'ichi immoo jahan galaan keessaa tokko. Kanaaf eenyuyyuu Ada'icha dura malkaa hin bu'u, tulluus hin ba'u jedhu foolleen Roobalee Alamaayyoo Baalchaa. Ada'ichi gosa sadii handaa, dhakkuu fi iluu jedhaman qaba. Sadeen keessaa gosa handaa saapheraatu hangafa. Kun burraa ka'ee waaqootti dabarsee, waaqoo boriitti dabarse, boriin bunneetti dabarse, bunneen jilootti dabarse, jiloon bullootti dabarse, bulloon siidaatti dabarse, siidaan tasammaatti dabarse, tasammaan immoo taaddasaatti dabarse jedha foolleen Roobalee Alamaayyoo Baalchaa. Akkaataa obbo Taaddasaa Mul'ataa abbaa malkaa hora arsadiitti ta'an yoo ibsan. Obbo Taaddasaa Mul'ataa abbaan isaanii obbo Mul'ataa Tasammaa dursanii waan du'aan boqotaniif ulfaa fi bokkuu kallattiin akaakayyuu isaanirraa fudhachuun abbaa malkaa ta'an. Haa ta'u malee abbaan malkaa Taaddasaa Mul'ataa waggaa 14 kan ta'uuf bifa sirrii hin taane malkaa irraa kaafamanii turuu isaaniif foolleen Roobalee Alamaayyoo Baalchaa himan. Boodas abbootii gadaatti iyyatamee abbootii gadaa meelawaatiin waggaa 2 baranaa malkaatti deebi'anii jedha. Irreechi yeroo dhufu si'aa fi gammachuu guddaa qaba. Irreechi kadhaadha, nagaa biyyaati, araara biyyaati, araara addunyaa maraati kan jedhan haati malkaa Yashii Hundee waggaa waggaan ayyaana irreechaa hawwiidhaan akka eegan nutti himu. Guyyaa ayyaana irreechaas uffata aadaa uffatanii elemtuu kallachaa fi siiqee qabatanii malkaa akka bu'an haati malkaa ni himu. Irreechi kan qofaa osoo hin taane kan biyyaatii jedhu abbaan malkaa hora arsadii Taaddasaa Mul'ataa. Ayyaanichi kan guddaa fi xiqqaan itti wal kabaju akkasumas ayyaana fayyaa, jaalalaa fi ayyaana nagaa akka ta'es ni himu. Daareektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa World Health Organization Dr. Tedros Adhanom pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi haati warraa isaanii Meelaaniyaa Tiraamp dhibee COVID-19 irraa akka fayyan hawwaniif jedha odeessi gamasirraa dhufu. Haaluma kanaanis ergaa Tedros Adhanom karaa tiwiitaraatiin dabarsaniin Tiraampii fi giifti dureen dafaa fayyaa jedhanii ni jiru. Pirezidaant Tiraamp dhaabbata fayyaa addunyaa irra deddeebiin akkaataa itti weeraricha deebii kenne irratti qeeqaa turuun isaanii ni yaadatama. Akkasumas Tiraamp bara kanatti walitti dhufeenya Ameerikaa fi dhaabbanni fayyaa addunyaa waliin qabdu dhaabuu isaanii beeksisanii jiru. Kanaafis dhaabbatichi guutummaan to'annoo Chaayinaa biyya vaayirasichi yeroo jalqabaatiif irraa maddee jala jira jechuun balaaleffatan. Ameerikaa biyya qofaa ishee ejensiiwwan fayyaa addunyaa mootummoota gamtoomaniif maallaqa olaanaa gumaachitudha. Kunis biyyoonni kunuunsa fayyaa isaanii akka cimsanii weerara akka ittisan kan gargaarudha. Dr. Tedros garuu komii Tiraamp dhiyeessu hundaafuu dhaabbanni isaanii walaba jechuun falmaa turan. Haa ta'u malee adeemsa tarkaanfii ittisa weerarichaa irratti dhaabbatichi fudhatee kan xinxaalu ta'uu waadaa galanii ture. Dubartiin miidiyaa hawaasummaa irratti beekamtu taateef dhiibbaa cimaa uumuun beekamtu osoo hordoftoota ishee dinqisiifataniif tamsaasa kallattiin gaggeessuuf qophaa'aa jirtu ibiddaan gubattee du'uun dhaga'ame.
Kunis kan ta'e osoo isheen tamsaasa kallattii taasisuuf qophaa'aa jirtu abbaan warraa ishee boba'aa itti facaasuun ibiddaan gubeet lubbuun ishee darbuu miidiyaaleen chaayinaa gabaasaa jiru. Dubartiin lammii chaayinaa maqaan ishee Laamuu jedhamuun beekamtu kun miidiyaa hawaasummaa TikTok bakka bu'uun hojjettuu diin irratti hordoftoota 100,000 hedduu akka qabdu ibsameera. Sababa himaaleen biyya keessaa gabaasanitti miidhaan Laamuu irra ga'e qaamni ishee harka dhibba keessaa harka 90 ibiddaan gubateera. Balaan Laamuu irra ga'e kun biyya chaayinaatti miidhaa dubartoota irra ga'u ijoo dubbii akka ta'u godheera. Laamuun dubartii umuriin ishee ganna 30 ta'e yoo ta'u, kutaa bulchiinsa chaayinaa Sichuan irratti. Viidiyoo hojjettu irrattis jireenya gammachuu baadiyyaa agarsiisan gagadhiisuun kan beekamtu yoo ta'u, viidiyoo irrattis wantoota ittiin of mimmiidhagsan yookiin meekaappii fayyadamuun dhiisuu isheetiin qalbii namoota hedduu daawwachuu dandeesseetti. Bulchaan poolisii kutaa Jinchuan akka jedhetti miidhaa fulbaana 14 qaqqabe kanaan hospitaala dhiyeenyatti argamutti hordoffiin taasifamaaf kan ture yoo ta'u, wallaansa fooyya'aa gara hospitaala Sinchuanitti dabarfamtee turte jedha. Odeeffannoo gaazexaan tokko baaseen ammoo maatiin Laamuu deeggartoota ishee maallaqa wallaansaaf gargaaru akka gumaachaniif gaafannaan sa'aatii 24 keessatti qofaa yuwaanii miliyoona 1 walitti qabameera jedha. Haa ta'u malee lubbuu Laamuu oolchuun hin dandeenye. Poolisiin ammoo namni Taang jedhamu miidhaa sana guyyuma raawwate to'annoo jala akka oolfame ibsuun dhimmichi yeroo ammaa qoratamaa jira jedheera. Lammiilee chaayinaa hedduun du'a Laamuutti dheekkaman karaa miidiyaa hawaasummaa dheekkamsa isaanii dhageessisaa kan jiran yoo ta'u, namoonni miliyoona 70 ta'an ammoo maqaa Laamuu dha'uudhaan ergaa isaanii dabarfataniiru. Dubartiin miidiyaa hawaasummaa fayyadamtu tokko poolisoota dubartoota ta'an nu barbaachisa, dubartoota ogeeyyii seeraa ta'an nu barbaachisa jette. Dubartoonni hedduun gara siyaasaa dhufuu qabu. Nuti dubartoonni sagalee keenya dhagahamuu qaba, humna qabaachuu qabna jechuudhaan ergaa hedduu dabarsitee jirti.